akkana mana mammareechuu danda'u dhiirummaa keessatti agarsiisuu deemta kijiba sagalee ke baasee sigarsiisuu danda'u to asirra jiraatti sagalee baasee dhaggeeffachiisa deen ture garuu hin buute malee sagalee kanaafuuti ragaa tokko fiduudhaa hin dandeenye jechuudha Yesuus Kiristoos nama guutuudha waaqa guutuudha jetteeti nama amantuu miti maal rakkoo qabare fidi ragaa hojii ragaa namatti kennuu hin dandeessu kanaaf wanni nuti irratti dubbataadhaa turre Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana kana ilma namaatiif jireenya godheedhaa buuse ammoo jireenya godhee waan buuse kana itti fayyadamuu jira Nabi Muhammadin waa'ee isaanii barachuu barbaanne kunoo macaafni seenaanuu kaa'ee jira hadiisni lafanuu kaa'ee jira seenaa isaanii irraa baranna wanti nuti sanyii namaa qorannu hin jiru sanyiin namaa nun fayyadus nun guddisus nun tuqqeessus Iyyesuusin sanyiin isaa beekuun maal si fayyade siin maal si fayyadne garbummaa jalaa si baasee sin baafne nama gabbaruu jalaa si baasee sin baafne seenaa Iyyesuustuu beektuutii nama gabbaraa jirta miti Iyyesuus sanyii Daawititti galee Daawitirraa Addaamitti galuusaa ilma namaatu ta'uu beekaa jirtutti seenaa isaa beekuun garbummaa namaa jalaa sin baasin ilma namaa gabbaraa jirtaati sila seenaa isaatu beekteeti abbaa isaa erga beekteeti abbaan isaati Addaamitti dhaqee galuusaa erga barteeti karaa Daawitiin jechuudha mee fiditi Iyyesuus Kiristoos sanyii isaa yoo qoratamu Daawit bar dubartii fuudhee kan sagaagale sanyii isaa sanyii eenyu keessa sanyii warra zinaa hojjetu keessaa dhalate Iyyesuus Kiristoos sanyiin ati beeka Iyyesuus jettu kana Daawit kan dhalate warra zinaa keessaa miti Yahudaa warra zinaa miti karaa haadhasaa warra zinaa dalagan miti sanyii isaa ol lakkoofne bar dubartii namaa fuudhee kan itti sagaagale miti sanyii qaba jettee dubbata sanyii warra zinaa hojjetan irraati dhufe macaafa qulqulluun itti dubbata bar akka macaafa keettiin sitti maa jira Nabi Muhammadin mee zinaa irraa dhalate yookiin sanyii isaa warra zinaa dalagan macaafa itti garuu sanyii isaa dhaqee Daawititti maal jedha Daawititti maal jedha waaqa yookaan Daawititti maal jedha waaqa abbaa Daawiti abbaatuun zufaan satta'u jedha abbaasa jedha abbaasa Daawit jedhamu sagaagalaadha bar sagaagalaadha Salamoon akaakayyuu isaa keessatti ramadama dubartii 300 garli friendii godhatee kan qabate dabar sanyii qaba jettee amma sanyii ittiin dhaaddattu amma sanyiin isaa sanyii gaarii yoo qabaate namni sanyii gaariidhaan dhaaddata bar sanyii bareedaa kamiin nutti himta macaafa keessatti ilma sagaagalaati kunoo abbootiin isaa akaakayyuun isaa dubartii 300 goodaatti tu jaartiin isaa argini friendii garli friendii qabatee alatti ittiin ciisee waliin ciise ka jedhu malee hin jiru kanaafuuti Qur'aanni keessatti wanni dubbataadha jiru waa'een ekeleen sagaagaltee ekeleen ekelee fuudhee ekeleen ekelee irraa dhalatee akaakayyuun isaa abbaan isaa kanaa miti nunni bu waa'ee kana waa'ee jireenya ittiin karaa kamiin jannata galtaa Qur'aan nutti himuu dhufe kanaafu Qur'aan immoo warri jedhe laqad kafara alladhiina qaaluu inna allaha thalithu thalatha warri waaqayyo sadii jedhan abidda gara jedhe waa'ee kee nutti himuudhaa dhufe akka nuti waa'ee keessa jalan deemne ilma namaa akka nuti hin gabbarre maal jedhe laqad kafara alladhiina qaaluu inna allaha huwa almasiihu Iisaa ibnu Maryam Iisaa ilma Maryamiin waaqa namni jedhu abidda galtee dhugumaan kafaran jedhe waa'ee kee nutti himu akka si jalan deemne nu godhe bar'ati kana sitti mudhiisuun isaa macaafni kee akka warra buudaanizimii jala deemtu si godhe buudaanizimiin waaqa sadiitu jira jedhan abbaa ilmaa hafuura qulqulluu Viishnu Krishna si galee warra kanatu jira jedhan akka ati warra buudaanizimii hordoftu si taasise jechuudha tole yoo dhaggeeffattoonni naa eeyyamanii baneedhaan baasee si garsiisa Viishnuun nu jedhee Krishnaan nu jedhee du'ee kee fannifamee jedhuu miti jarri macaafni kee waa'ee jireenyaa sitti mudhiisuun isaa akka ati seenaa kunoo jararraa fudhattee seenaa kana ittiin jiraattu si godhe buudaanizimii jala deemaa jirtaati nu jedhee du'e warra jedhu jala deemaa jirta malee wanti ati lafaa fiddee seenaa kana odeessite tokko hin jiru seenaan Yesuus Kiristoos warra buudaanizimii irraa koppiraayitii godhan kana kan dubbataa jiru Farhaani miti matsaafa Mates of Religions kan jedhutu jira qorataa biyya University Oxford keessa jiru kan barreesse baasee sin agarsiisuu danda'a waa'ee amantolii addunyaa kanarra jiran jedhee kaa'eetu amantiin kiristaanaa kan inni itti irraa koppii godhame warra buudaanizimii irraati ilma abbaa hafuura qulqulluu sadan kan jedhamu irraati jedhee kan lafa kaa'e Farhaani miti si galee sanii buuti kana fiddee dhufti asirratti kana dubbachuun kee faayidaa tokko hin qabu sanyii namaa qorachuudhaaf miti Quraanni kan dhufe jireenya nutti muufidha kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti maal jedhe as keessatti wanti nuuf sii keenya jedhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan jireenya ilmi namaa ittiin argachuudhaaf jedhu kan mu'minoonni keessatti wal ilaalan kan ittiin karaan deemamu kam akka taate bartu Qur'aana kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala cimaa kan ta'e siif kenne Qur'aana cimaa ta'uu isaati kan inni agarsiise jechuudha
Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nun shakkiin qabnu nyura akka dhalatanii fi akka dhufani kanaafuu isa akka dhufanii fi akka dhalatan shakkiin qabnu waan ta'eef waan nuti nuuf hin qabu Waaqayyo immoo Yesuus Kiristoos shakkii warri Yahudootaa irratti qabu waan ta'eef anaafatis irratti shakkii qabne isaa dhalate jennee waan ta'eef waa'ee isaa Quraanis wanti nuti meefi shakkii keessaa nu baasuuf macaafnis waa'ee isaa sitti meefi shakkii keessaa si baasuuf abbaan isaa akkas akkasiin shakkinaadhe malee silas nama shakkii irraa qaban ekelee jedhu hattuu tokko dhufee jedhe ati eessaa dhufteennaan ilma ekelee jedhe hattuu beeksisu malee nama nagaan beeksisani nama biyya keessatti beekamu namni beeksisu bar nama jaarsa biyyaa nama beekamaa nama gaarii kun eessan jedhan nama beekan nama hattuu dhufte garuu maal jedhuuni kun ilma ekelee jedhuun akka namoonni irraan baqanneef kanaaf Waaqayyo sababni inni waan kana isinitti meefi ilma abbaan qabne waan ta'eef nama beekamne waan ta'eef kun ilma ekelee jedhee waan inni abbaasaa dubbateef yookiin sanyiisaa dubbateef waan hin beekamneefidha Nabi Muhammad immoo nama beekaman kanaaf jidduudhaan Ustaz Farhaan wannaa kana alamu warra waa beekan hin beekne wal qixxeessitu Nabi Muhammad warra beekamanidha warri Qurayshotaas warra waa beekani warri Yahudotaa immoo warra Yesuusin hin beekne kana wal qixxeessuuf hin deemin jedha inshallah Ustaz sagaleen kee jira Ustaz Farhaan waa dubbachuu barbaadeeti waa wannaa kana wal qabateeti sila waan gaafatamuyyuu miti jarri wanni gaafatanii Ustaz Farhaan kalee eengada marii irratti abbaan Phaawulos dhabame beektanii abbaan Phaawulos dhabamnaani abbaan Phaawulos amma argamutti hin jiruuti mee dhaynee Quraana keessaa gaafanneetiini Quraana keessaa abbaan Nabi Muhammad hin dubbatamne abbaa Phaawulos bifa saniin galchinaa jechuudhaaf dhufan malee jarri Nabi Muhammad Quraana akka seera kitaaba seenaa hin taane inuma beekan okay abbaa Phaawulos eengada marii ani tibbeessoo wajjin godhe irratti dhabame beektanii adamoo macaafarraan gaafanne seenamarraayyuu abbaan Phaawulos naafidii jennaan Phaawulosin dhabame abbaan isaa dhabame jennaani ijoolleen jala yaate abbaan Phaawulos dhabame jennaan saba sani uf qurcuudhaaf jecha deemu jiran ajandaa godhanii jechuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wagoo warqana keessa dubbatu maal jedha suuraa 9:28 laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum jedha ergamaan Ustaaz Arab muutii godhame jidduu Ustaaz Arab dhagawanna jedhu dhugumaanu isinitti dhufeetiin jira ergamaan isinirraa ta'ee jira Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamaan isinirraa ta'ee dhugumaan isinitti dhufee jira Ustaaz Arab muutii godhaa jamaa warri muutii tarkaa qabdan waan kana wal qabatee ergamaa kana Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam bareechanii beekanii warri isaan itti ergaman bareechanii beekan fakkeenyaaf hadiisa Bukhaariidha hadiisa torbaffaa irratti Abu Sufyaan gaafatu maal jedheen Hiraqla kayfa nasabu fiikum akkam mee zariin isaadhaa beektanii jennaan huwa fiinaa dhu nasab nama zariin isaadhaa beekamuu jedhe argu jirtaniisa nama zariin nobli family zarii isaa qulqulluu nama zariin isaadhaa qulqulluu ta'eedha nama jajjabaadha nama akkanatti beeknu jedhen Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam takka gosti isaanii shakkiteen beektu takka nam tokko isaan shakkeetiin hin beeku Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam waggu dubbatanii isaan mataa isaaniitti waggu dubbatanii ani nabiyyiidha ani ilma Abdallaahiti jedhan ani Muhammad ilma Abdallaahiti jedhan ani Muhammad ilma Abdallaahiti jedhan mee baasee isinitti mul'isa ani Muhammad ilma Abdallaahiti jedhaniitiin dubbatan fakkeenya argu jirtan hadiisa kana Bukhaarii keessa bakka dubbatameetiin jira hadiisa Bukhaarii keessa 2699 namni hundi keessanuu ilaaluu dandeessan ummanni isaaniitti dhufanii Ustaaz Farhaan illee dubbateetiin jira waan kan Muhammad ibn Abdallahi ta'ati abbaan kan ke Abdallahi dha Muhammad ibn Abdallahi jedhamta jennaan Nabiyyi Muhammad alayhi sallam ana rasulullah ana ergama Allahiti wa ana Muhammad ibn Abdullah ani Muhammad ilma Abdallahi jedhan ani Muhammad ilma Abdallahi jedhan isni galte ani Muhammad ilma Abdallahi jedhan Nabi Muhammadin abbaa isaa dhamnee jira kuni wannaati isni galte waan fokkinnaati kun Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam fi isaanitti himan wagguu waan kana itti himnu ammoo maal jedha ana hadiisan fudhadhu hadiisa keessan barbaan tayyib kamirraa fudhadhu Qur'aanni karaa eenyuutiin dhufe hadiisni karaa eenyuutiin dhufe hadiisa fudhatee namni an Qur'aana fudhadhee hadiisan fudhadhu jedhu maal jechuun afaan maaliitisa afaan biyya kamiiti Qur'aana ka fudhattu ati Qur'aana erga fudhatteeti hadiisa maaltu si dechisiite Qur'aanni jecha Nabi Muhammadtu geessan hadiisa lee Nabi Muhammadtu alayhi salatu dubbatan Qur'aana fudhatan hadiisan fudhadhu jecha Nabiyyi Muhammadin fudhadhu jecha Nabiyyi Muhammadin fudhanne erga taate Qur'aanni jecha Rabbiiti ka jedhee namatti geesse Nabiyyi Muhammad alayhi salatu Qur'aana akkamiin fudhachuu danda'e inni kuni beekaa uf jajjabeessuudhaaf malee sirriidhaa miti jechuudha sirriidhaa miti kan jedhu kan dabalataadhaa kan gaafadhe gaafii takka sunaan deebisii na biraa ba'e nuti Qur'aanni keenya kitaaba seenaatti miti waan jedhe irratti seera keessa deebii keessatti jechuudha seera keessa deebii boqonnaa seera keessa deebiidhaa boqonnaa 34 gara xumuraatiitti lakkoofshan irratti waan tokko gaafadheetiin ture waan san irratti waan tokko deebisin biraa deeme kitaabni seenaa isaan kan baratan kitaaba seenaa kana
kitaabni seenaa kun maal jedha Museen gabrichi waaqayyoos akkuma waaqayyo isaan jedhetti achuma Mo'aab keessatti du'ee jedha kitaaba kana dhaquu qaban isaan kitaaba kana Museetu barreessee jedhan mee isinitti intalaa jara keenya kitaaba Museen barreesse jedhanii yaadan keessa Museen du'ee jedhee namatti hima kitaaba giddiman dhiibbaa jajjabaan Museen mee akkamitti Museen erga du'eeti Museen du'ee ka jedhee himu eenyudha reeduuf namni isaa bu'anii jedha du'ee jennaan isaa bu'anii jedha kitaaba kana baratan jirri kitaaba namni biraa barreesse Musee tachi hirkisaniiti kitaaba Museen namni buusee booda dhufe barreesse Museen du'e jedhu kana kitaaba seenaa kanaadha baratanii dhufanii du'a Nabi Muhammad alayhi salaam Quraana keessaa barbaadan guyyaa Nabi Muhammad du'an mee Quraana keessaa naaf fidi jedhan akkamitti danda'ama dur seenaan Nabi Muhammad dhaloota isaanii akkasumallee wanna isaaniidha kana kitaaba seenaa keessaa argatta malee kun jecha Rabbiiti mi jecha Nabiyyi tokko ta'uu hin danda'u isa kana gaafadheen ture Museen du'e jedhee kan himu eenyudha jedheen Museen kan du'e jedheetiin himu nama Musee as dhufeedha garuu ammoo isaan seenaa kana maal jedhaniin Museetu barreessee jedhaniitti amananii jechuudha walii galatti wannan jechuu barbaade jarri miira keessa seenanii miira dheengaddaa san cabsachuudhaaf jecha ajandaa goonee jedhan dheengadda beektanii waan san balleessuudhaaf jecha Abuu Mu'aaz hidhamee jiraatiin turan kaleessa sini galtee Phaawulosin abbaa Phaawulos galchuudhaaf jecha Abuu Mu'aaz hidhamee jiraa turan Abuu Mu'aaz nagawuma lafa jiru kan Safaraan ammoo suura masaadhaa hiitan malee lakkisanii meeqaa jire wannaan yoo footoo masaadhaa hiitan malee Abuu Mu'aaz hidham achi as deebisanii har'a ammoo lakki xiqqoo siidhamee uf jajjabeessuudhaaf jecha Quraana keessa abbaa Nabi Muhammad barbaaduu qabnaa jedhan Quraana keessa abbaa Nabi Muhammad alayhi salaam barbaaduu qabnaa jedhan kun uf jajjabeessaan akka siidhaan taatu haqa barbaadaa isin haqa barbaada uf jajjabeessaan wamaa isin hin gootu xumura irratti wannan jechuu barbaadu ammoo abbaa wangeelota barreesse eenyu jarri kun abbaan Maatoos eenyudha Safarhaan beektanii isin takka seenaa keessa dhageessanii beektanii abbaan Maatoos eenyu Safarhaan antakka dhageen beeku abbaa Maatoos Baqqalaa haa ta'u kabbadaa haa ta'u waan tokko waan seenaa keessatti akka dhageen beeku abbaan Maarqos eenyu Maarqos abbaan isaa eenyu abbaan isaan beekamu Baqqalaa wala kabbadaa wala baqqalechi wala kabbadechi hin beekamu wanto tolee shi tayyib abbaan Maarqos eenyu mee bifa san yoo deemne abbaan Maarqos eenyu seenaa keessatti baqqalechi fi wala kabbadechi waan tokko hin beekamu seenama keessa ta'an macaafarraa miti macaafarraa haa ta'u macaafarraa dhiisa macaafarratti hin jiru macaafarraa miti abbaan Maarqos eenyudha abbaan isaa kabbadaa wala baqqalaa wala kabbabechi wala baqqalechi waan tokko hin beekamu waan tokko irraa hin beekamu inni kun isa kana isin mooraalii jajjabeeffachuuf jecha akkasitti hin deeman okay waa karaa sanii yoo deemtan waa hedduu isin jalaa bada jechuudhaaf itti fufaa Safarhaan Hayye sagaleen kun nagaa mariifama maayikii baneen jira Allah ifaam wangeelota kana amma inni waaqarraa barreeffamanii isla gaaffii gaafataa ture Luqaas mee akkas jedheera Luqaas argeera jedhee gaafataa ture Luqaas siruma The Bible of History keessatti waa'ee seenaa macaafa qulqulluu keessatti Luqaas siruma Yesuusin waliin agarree Yesuus Kiristoosin hin beeku waliin agarree eessaa barreesse jennaan Maarqos irraa koppii godhee kuno Arabiffan beeka ture seenaa macaafa qulqulluu ta'uu dhufee jiraateeti warra barreesse jechuudha seenaa macaafa qulqulluu kana warra kan barreesse warra Arabiffatti kan malee intini University Oxford keessa kan barreesse maal jedhe waqad istaqdama Luqaa mithla matta Maatiyoos fi Luqaas akkuma maal fayyadamanii walirraa koppii peestii godhaniiti Maarqos irraa fayyadamanii akkam al-kathiru min al-injili Maarqos ma'a idaafati maaddati min indahu jedhan jarri kan fudhatani Maarqos fi Luqaa Maatiyoos kuni Maarqos irraa koppii godhanii Maarqosumti kun moo kan jarri irraa koppii godhanii moo isaaf dee barreesse ka jedhu itti dhufna sanatoon deemin garuu akka inni hin barreessine isinitti agarsiisame akka inni kan hin barreessine maal jedha wa ismu muallaf maqaan namicha kana barreesse tokko hin barreeffamne eenyu akka barreesse hin beekamu jedha lam yadhhar fi ayyi sifreen hojii ergamootaa keessattis ta'e Luqaas keessattis eenyu akka barreesse hin beekamu walaakin mundu alqarni thaanii laala waggoota lammaffaa keessatti nama wayitu isa fakkeesse maqaa Luqaas moggaafe malee eenyu akka barreesse hin beeku kana faraa miti kan jedhe maal jedha madkhal ila kitaabil muqaddas macaafa qulqulluu galma isaa irratti hiika yookiin tafsiira isaa irratti warra kaa'e jechuudha anaa miti faraan kan jechaa jiru isinii galee anaa miti okay kun kan Maarqosii jechuudha kan Luqaas jechuudha mee Maarqosii fi Maatiyoosii moo deemnee ilaallu eessa akka fidan aye kan Maatiyoosin alaal Maatiyoos eessaaf dee barreesse ka jedhu Maatiyoos eessaaf dee barreesse maal jedha birth of Masih kan jedhu namni Haymondiyaa
Ibroon kan jedhu University Oxford America keessatti kan jiru kan barreesse macaafa kana YouTube barreesse kan jedhu irratti waan mongeelarraatiin argannee fi qorannaa geessisan keessatti maal jedhanii maqaa kana lakki numiti kan barreesse page 45 irratti kan barreesse Maatiyoosidha miti macaafa kana kan barreesse Maatiyoosi miti kan barreesse jarri itti waamne malee iyyuu jedha kun akka argaa jirtan kanatti agartanii Matthias jedhaneennaan jenneetiin fudhannele Matthias miti. Romans Catholic were among the last to give up, defending officially the view that the gospel was written by Matthew, one of the 12. Akka jedhani jarri warri Catholic kanatu nu fideetu bara 1975 irratti jedhe kun bara 1975 irratti warri Catholic lakki barattoota isaa keessatti Matthias barreesse jedhani malee kan barreesse Matthiasidha miti jedhee lafa kaa'aa jechuudha. Wangeela Maatiyos kana kan barreesse Maatiyos miti jechuudha. Inumaayyuu maal jedha madkhali kitaab al-muqaddas kan jedhu kararratti namni kun wa kunna nuwaddu an na'rifa man kana hadhihi al-katib alladhi atlaqa ala nafsi ismu al-matta jedhe. Eenyudha namichi Maatiyos jedhee maqaa isaa moggaase kana beekuu fi nuti silaayyuu hin gwaagwaana ture yookaan immoo hin bololina baruu barbaanna ture jedhe. Baruu barbaanna ture eenyuma jedhe garuu wabayyana annahu lam yakun أحد التلاميذ الاثنى عشر براتون ساكون لما كيسا توكو يوميتي كان بريسي إن يرجنان قد نقلا عن إنجيل ماركوس وعن أقوال السيد المحفوظة كان بري فمي ماركوس رافرة مالي كان بريسي إسا أميتي جري وانجيلي ماتوس أكان بريسيني دبتو جيشورا وانجيلي يوحنس رتي موانا جايبات سنة غرسيسا يوحنس رتي يوحنس وانجيلي يوحنس eenyutu barreesse Yohaannisiin yoo jenne Yohaannisiin hin barreessine Yohaannisiin barreesse warri jedhani warra jaarraa sadaffaa keessa dhufaniiti kana dubbatantu jiru kan akka eenyu kan akka Esiphiyos faa jedhaman warra seenaa keessatti beekamantu dhufee kana isantu barreesse jedhanii haasa'u jechuudha. Inumaayyuu gariin isaanii maal jedhani lakki waxaalama kaana qadiiman amaluhu fi ahadi kahnuwaati hanaan وعلما حتى تولى المركز فيما إيه نمشي كل يسوع كريستوس قافو جيسا جركبه وقاسو دوما دا جري دوبتا نمشي جرمو لكي كنو سرتا كارغا جرتاني against of Herias jedhu keessatti namichi kun kan barreesse Arinios jedhama. Arinios jechuun jaarraa tokko faa keessa kan ture jechuudha. Isatu isa barreesse jedhee dubbata. Inni maal jedha barataa Yohaannis jedhamee yaadama. Yesuus Kiristoos gaafa du'e waggaa 54 jedha. Jarmoo 33 du'e dhuma caafni qulqulluu. Eenyutu 54 dha jedhee jennaanoo namicha Maatiyoostu barreesse wangeela kana jedhu. Tole erga namicha kana dubbisaa fudhatanii Yesuus Kiristoos waggaa 54 du'e jedhanii kana isaa fudhatanii. Lama naa jedha. Sadaffaa Yesuus Kiristoos Yohaannis akkan barreessine kana isinii kennee isinirraa dhaaba. Phexrosii fi Yohaannis wallaalaa turani kan hin baranne. Kan waa lakkaa'u dubbisuun beekne turani. Maal jedha hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irratti Phexrosና ዮሐንስ በግልጥ እንደተናገሩ ባዩ ጊዜ መጽሐፍን የማያውቁና ያልተማሩ ሰዎች እንደሆኑ አስተውሎ አደነቁ ይላል። ነሞኒ ጴጥሮሲ ፊ ዮሐንስ ilaalanii waan jedhu dubbatan kana namoota barannee fi akkam indubbisne ta'uu isaanii baranii warri Yihuudotaa isaanii ajaa'ibsiifatanii jedha. Namni hin baranne namni qubee lakkoofne seenaa barreesse dhame seenaadha sidas macaafa barreesse hin jennuuni. Seenaa barreesse akkamitti jenna? Seenaa barreessuu hin danda'u namni waa tokko hin baranne. Seenaa kan barreessu nama barateedha. Yeroo birraa barreessedha namni kan inni seeraan barreessu. Kanaafuu wangeeluma harka kee jiru yoo eenyu akka barreesse hin beekan akkasumatti dhufanii wangeellee kelee barreesse jedhanii sanyii isaa kan jarri dubbatan sanyii Maatiyos amma eenyu akka barreesse hin beekamne keessaati Maatiyos dhaqee sanyii Yesuus Kiristoosiin bakka inni itti gashu keessatti jechuudha. Kanaafuuti macaafa abbaa hin qabne eenyu akka barreesse ragaa tokko fidanii nu garsiisuu hin danda'an macaafa tokko qofa miti. Macaafa hunda seera uumaadhaa kaasanii amma seera wandiitti seenaa barreeffame malee namni tokko dhugaadha macaafa keessatti macaafa kana Museetu barreesse macaafa kana Isaayyaastu barreesse macaafa kana Daawittu barreesse macaafa kana Maatiyoostu barreesse kan jedhu tokko hin jiru. Mata duree eengadde namni keessee asirratti mata duree dhala lakkoofsa keessa waan hin galle fakkeenya tokko sinii kennee asuma dhaaba. Maatiyoos wangeelii yoo fudhanne boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedha? Inumaayyuun keenya inni nda'u Maatiyoostu barreesse dheen keenya lageessanii kunuun keenya. Maaliif jennaani macaafa irratti akka Maatiyos barreessetti dhanitti dabalanii macaafa intini irratti harka isaaniiti malee asirratti akka Maatiyos barreessetti ka jedhu hin jiru argitanii. Deemnee macaafa afaan Giriikii roo laalle akka Maatiyos barreessetti jedheen kaa'u afaan Ibraayisitiif Giriikii roo baasisni agarsiise. Al tokko dhiifama kun asitti afaan Giriikii fi Ibraayistit irratti akka inni barreessetti hin jedhu mee Maatiyos tokko irratti ni baasu. Maatiyos tokko lakkoofsa tokkorra
mee akka Maatiyus barreessetti kan jedhu hin jiru. Eenyu dabalatee warra Amaarinyaa fi Itoophiyaa Oromootu itti dabalatee meediin Itoophiyaa jennee bira dabarree irra sana. Meediin Itoophiyaa hin jiru. Matsaafuma noormaali natti agarsiisoo jettan matsaafa kunoo kan Ingiliffaa fi Giriikidhuma noormaali moo sinta agarsiisuu danda'a yoo beekanii dubbisaniif maal beekuuti miti. Kunoo afaan Giriikiitiin intiniitiin afaan Ingiliffaa fi intiniidhaan asirra jira kunoo. Mee Yohaannis Maatiyus tokko baasis nagarsiisa mee kan jedhu hin jira. Wanti nuti meediin Itoophiyaa jenneef kanaaf. Mee akka Maatiyus barreessitti kan jedhu mee namni baasni natti agarsiisu jira. Hin jiru tokko jedha. Hin jiru. Akka Maatiyus barreessitti kan jedhu hin jiru. Laaluu dandeessani. Laaluu dandeessani. Tole afaanuma fedhe keessatti deemtan argachuudha hin dandeessanii jechuudha. Hin jiru. Kanadha namoonni Itoophiyaatti meediin Itoophiyaatti daddabalame Maatiyus barreessee Luqaas barreessee dani. Mee Maatiyus natu barreesse bakka inni jedhu tokko macaafa kanatti agarsiisu. Yohaannis natu barreesse macaafa kana jedhee kan inni irratti isinii dhaahee hundee raggaasisee deeme tokko natti agarsiisa. Kan Yohaannisis natti agarsiisa. Kan Luqaasis kan Maarqosis nutti agarsiisa. Hin jiru. Macaafa abbaan qabne yeroodhaa booda abbaan barbaade barreessee fidee waldaatti isinii kenne. Kan ammoo Farhamiti kan jedhe macaafa abbaan qabne jedhe ammas akka arrabaatti furanne kunoo warruma nama isiniin jedheetu warran isiniin jedheetu maal jedhani lakki nama wayiitu keetu beeta kiristaanii keessaati nama keetu itti of qabee ani Maatiyoosidha jedhee maqaa Maatiyoositti moggaase malee lakkii warra jedhan kunoo la. Argaartuu miti ana Farhamiti kan jedhe warruma macaafa keessantu jedha. Ilma ofitti taqliida of godhani malee isaan miti hin ta'u isaan miti. Dhageessanii? Kanaafuuti ana Farhamiti kan jedhu abbaa macaafa keessa kan barreesse hin beekamnedha dhuftanii macaafnu kan barreesse hin beekamu Maatiyoosiin akkasii Yesuusiin akkasii ekelee dhalate wanni jedhu faayidaa tokko nuun qabu macaafa seenaa miti isiniin jechuudha barbaada baarakallahu fiikum akkasidha ani yoo narraa gaaffii hin qabaanne hundi keessanuu ba'uu danda'a yoo gaaffii narraa hin qabaanne nan ba'a. Ustazota keenya kanas waan dhaammatan dabarsitan yoo qabaatan malee wallahi charging kiyya kudhanitti galeera gubaa jira ammoo bilbilli kiyya baay'ee gubaa jira. Galatoom inshallah jazakallahu khairan waan asitti fiddee hunda keenya iyyuu gidduudhaan akka dubbannu gootee dhugaan akka baatu gootee fedduu tokko nu gammachiiseera. Walumaa galattuu har'aas keessatti wanti nuti agarsiisnee namoonnis argan maalinni macaafni kan Itoophiyaa keessa dubbisamaa jiru meediin Itoophiyaa ta'uusaa baga bartane hundi keessanuu galatooma jiraadhaa warra nu dhaggeeffattanis musliimoonnis kiristaanonnis nagaan naaf turaas ni jedha jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ تكين قالت ما قا شارجي باي من ركزارا الرابطة بدو تكون ريبيا.